Welcome to grade 11 biology unit 4 part 1. So arrantana boqonnaa kutaa takkaffaa boqonnaa afuraffaa paartii takkaffaa kan jalqabnu. So before we proceed to this lesson, don't forget to subscribe, like, share this video, okay, in order to distribute to all students. Akka barattoota hunda bira ga'utti subscribe godhuu qabdanii, namoonni duraan subscribe gootanii jiraatan immoo subscribe all godhachuu qabdanii. Yeroo subscribe all gootan commentiin notificationiin yeroo video ol baafnu isiniif seenee jechuudha. Haala saniin inform isin godhachuudhaas yoo subscribe all godhattanii, sanaaf subscribe all godhachuu hin dagatin achaa hara barnoota keenyaa waliin seenne jechuudha. Okay, let us start from unit 4 genetics. So lesson interraa waa'ee geneticsiti. So let us proceed to this lesson. This feature is known as DNA structure. Caasaa DNA kuni base pairii bifa kanaan jiru kana fakkaata gaa DNA ni caasaan isaatiin jechuudha. Let us come to the definition. Okay, look at your family, your classmate, and the people in your surroundings. Namoota maatii kan kee, classmate yookaan immoo hiriyoota hojii barattu, akkasumas namoota naannoo kee jiran hunda ilaalis hin jedha. Akkasumas what all the peoples are the same. Namoonni ati ilaalte hundi wal fakkaatoodha jedha. Are all your classmates are the same? Classmate yookaan barataan ati hojii barattu hundi wal fakkaata sin jesi gaafata. Are all members of your family are the same or different? Miseensi maatii keetii wal fakkaatudha. If not, yoo deebiin ta'e, if lakkii waliin fakkaatin taate, what do you think is reason behind it? What do you think is reason behind it? Mee akkati yaadutti sababni wal adda addummaa garaagarummaa isaan gidduu jiru kun maal jechuusaa maal ta'uusaa taas fakkaataa jedhe. Maal ta'e yaaddaa jedhe. If your answer is yes, gaafiin tante yoo yes taate, and do you think it is due to the genetic material? Yoo gaafiin tante yes taate, sababa genetic materiality akka ati yaaddetti fi sababa genetic materiality yoo sababni kan kee yookaan immoo yaadrimeen kan kee kan dhugaa itteef sun sababa genetic materiality yoo kataa'u taate, you are all right. Sirri deeftee jirte jechuudha. Okay, so recall your learning from the previous grade 10 biochemical molecule. So recall your learning from previous grade 10 biochemical molecule about the definition of genetics, the structure and function of DNA and RNA. Kana gaaf duuba deebitee yeroo yaadattu barnoota kutaa 10tti baratte waa'ee biochemical molecule jechuudha. Waa'ee biomolecule jechuudha. About the definition of genetics, waa'ee genetics dha. Laaltee turre akkasumas waa'ee caasaa genetics, waa'ee caasaadha, akkasumas functionii fi functionootaa fi caasota DNA fi RNA laaltee turte jechuudha boqonnaa kutaa 10ffaa keessatti jechuudha. Okay, let us come to our today's definition. Okay, the branches of biology concerned with the study of genetic material of organism and how traits are passed from one generation to the next generation through genes is called genetics. Hanachu definition yookaan ibsi genetics dha.
So damee biology kan concerning isaa kan qo'annaan isaa genetic materials organismootaa ta'e akkasumas akkaataa tireetiin amaloonni garaagaraa ittiin dhaloota tokkorraa karaa dhaloota itti aanutti dabran adeemsa kun adeemsa maaliiti maal keessa dabraniiti siruu genetics adeemsa genetics jedhama jechuudha genetics keessa dabranii kan waan gaggeeffamu jechuudha karaa jiiniitiin genetics keessa dabranii adeemsi kun immoo adeemsi siistamni yookaan damee biology kuna genetics jedhama jechuudha. The genetic material of an organism refers to materials that carry genetic information. So genetic materialin kun organismoota kun maal jedhama materials that carry genetic information. Meeshaalee yookaan materialii genetic informationii fuudhanii jechuun carry yookaan immoo baadhatanii and pass it from one generation to the next generation. Information genetic material kan fuudhanii generation dhaloota tokkorraa karaa dhaloota tokkotti yeroo dabarsanii jechuudha. The genetic material almost all organisms are DNA and RNA. So genetic materialin irra caalaan organismoota DNA dha. So RNA is also a genetic material. RNA is akkasumas genetic material ya. In what? In some virus. Virus tokko tokko keessatti kanneen akka HIV, human immunodeficiency virus, akkasumas COVID-19, corona jechuudha. Kana keessatti RNAnis akka genetic materiality fayyadina jechuudha. Garuu irra caalaan DNA dha. Genetic material organismoota baay'eeti jechuudha. Okay? Okay, let us proceed to the DNA. The DNA is a short form of deoxyribonucleic acid. Okay? DNA is the short form of deoxyribonucleic acid. Kana jechuudha. Diin deoxy bakka bu'a. Deoxyribo bakka bu'a. N immoo nucleic bakka buuti. N immoo acidii bakka buuti jechuudha. Okay? Deoxyribonucleic acid DNA jennaan jechuudha gabaabsinee. Is a hereditary material in humans and other organisms. Hereditary material yookaan immoo caasaa qaama meeshaalee informationa dhaalmaa namoota keessatti tamsaasu. Fakkeenyaaf haadhaa fi abbaarraa karaa daa'immanii informationii dabru, karaakteriin dabartu. Taateewwan hundi kan dabru karaa DNA kanaan dabra jechuudha. Akkasumas organismoota biraa keessatti illee akkasuma jechuudha. Tokko tokkoon amalootaa, tokko tokkoon karaakteroota caasawwan dhala namaa kan ilmoo isaaniitti ittiin dabran karaa DNA kanaan jechuudha. So hereditary material jedhama jechuudha DNA. It exists in a double helix. Kan argamu DNA kun in double helix. Helixii double taate yookaan immoo cimdiidhaan deemtu wajjin argama. Akkasumas formed by base pair. Caasaan isaan gidduutti argamu base pair. Pair yookaan immoo cimdii beeziidha. Attached to a sugar phosphate backbone. Base pair karamitti eenyu wajjin walitti hidhatee qaba. Sugar phosphate dha wajjin walitti hidhata qaba jechuudha. Walitti hidhameeti haala kanaan caasaan DNA dhaa tolfamaa jechuudha. So RNA immoo the short form of what? Ribonucleic acid. R'n ribo bakka buuti. N immoo nucleic acid. Nucleic bakka buuti. N immoo acid. Ribonucleic acid. Serve as a genetic code in some viruses. Kan inni fayyidu ribonucleic acidin kun akka genetic code fayyidaa jiru. Taasisu vaayirasota tokko tokko keessatti. Okay? It is involved in protein synthesis in cell. RNA kun seelii keessatti kan inni dalagaan isaa gaheen isaa proteinii tolchuu jechuudha. Seelii keessatti proteinii tolchuu RNA. Okay? Okay, let us proceed with the structure 4.2.
Okay. Okay. 4.2 the structure and function of DNA and RNA. Caasaa fi dalagaa DNA fi RNA ilaallaa jechuudha. Okay. Look. Both DNA and RNA have their own structure and important role in determining the characteristics of organism. Caasaan DNA fi RNA caasaa mataa isaanii qabaachuu wajji akkasumas faayidaa garaagaraa qaban maal keessatti determining the characteristics of organism. Kaaraakterii orgaanizimoota determine godhu yookaan immoo murteessuu keessatti faayidaa garaagaraa qabaachuu isaaniiti jechuudha. Okay. Okay. 4.2.1 the structure and function of DNA. Caasaalee akkasumas dalagaalee DNA ti kan laallu jechuudha. Okay, first start with the structure of DNA. Okay. Okay. The structure of DNA is a ladder-like double helix twisted into spiral shape, in which the sugar and the phosphate groups form the two vertical ladder and the nitrogenous base forms the ladder's rank. Kana jechuudha caasaa orgaanizimootaa jechuudha. Caasaan DNA kun waan akka maslaalaa fakkaataa jechuudha. Helixii double helixii ta'e spiral shape fakkaata ammas. Maaliif sugarii fi phosphate groupii ifri keessaa qaba. Kara vertikaalii lamaaniin jechuudha. Vertikaalii lamaanuu kan laadarii kanarraan kana ifinnaanessee jira jechuudha. Akkasumas nitrogenous base. Nitrogen base form ladder rank. Maal tolche nitrogenous base kun? Ladder rank. Ringii yookaan immoo raangii laddersii kan tolchu ta'uu isaati jechuudha. It consists of two long chain chemicals called polynucleotide. Laal. Caasaa dheeraa, chainii dheeraa keemikaalaa kan polynucleotide jedhamu qabaa jechuudha. That twist around each other to form double helix. Double helix tolchuuf fayyada jechuudha. Long nucleotide tun twist taatee jechuudha. Gamaa gamana dhaabbattee akka caasaan double helix jedhamu kun tolfamuuf bu'aa guddaa taphatti jechuudha. Okay? Nucleotides are the basic building blocks of DNA molecule. Nucleotideonni kun bu'uura caasaa molecuulii DNA ti jechuudha. Okay? This kana jechuun armaali dubbataa turre. Kun phosphate groupiidha. Kun nitrogenous base dubbataa turre. Pentose sugar. Kana jechuudha. Deoxy ribose. Pentose sugar. Haala kanaan attaachi ta'anii ringii dira san akkasitti uumama jechuudha. Kun single amma kun single caasaa singiliidha kun amma. Kan asirratti nu agarsiisan kuni tokko tokkoon caasaa isaa nitrogen base pentose sugarii fi yookaan deoxy ribose sugarii fi akkasumas phosphate group ofirraa qabaachuu. Haala kana fakkaata jechuudha. Okay. Okay. This is enough for our today's lesson. Until we join it with the new lesson. Goodbye.